Baga nagaan gara viidiyoo sadaffaatti dhuftan isiniin jecha. Viidiyoo tokkoffaa fi lammaffaa keessatti waa'ee propositionii tokkoffaa keessatti propositionii maal akka ta'e ilaalleerra. Lammaffaa keessatti immoo compound propositioniin maal akka ta'e ilaallee jirra. Isaan kana daawwachuu dandeessu deebitanii. Asirratti immoo open proposition kan jedhuu fi akkasuma quantifiers kan jedhaman ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti open proposition kan jedhu maal akka ta'e ilaalla. Open proposition jechuun jalqaba irratti yeroo propositionii barannu kanneen propositionii hin taane ni jiru jechuudha. Kanneen propositionii hin taane sun immoo akkamittiin gara propositioniitti jijjiiramuu danda'u kan jedhu ilaalla. Isaan sun propositioniitti yommuu jijjiiramanii open proposition jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo sana kan baranne keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf x plus 3 is equal to 5 yoo jenne kun propositionii jechuu hin dandeenyu. Maaliif true yookaan false jechuun wanti hin danda'amneef jechuudha. Kana true yookaan false jechuun hin dandeenyu. Maaliif gatii asitti x nuu kenname kana hin beeknu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma kan nuyi ilaallu akkamittiin propositionii warra hin ta'in kana gara propositioniitti jijjiiruu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Kanaaf asirratti fakkeenya asirraa definitionii jiru kana yoo dubbisne an open statement also called a predicate is a sentence that contains one or more variables and whose truth value depends on the values assigned for the variables. We represent an open statement by a capital letter followed by the variable s or variables in parentheses. Kanaaf akkaataa nuyi itti open propositionii barreessuu dandeenyu kan nutti mul'atu jechuudha. Open propositionii jechuun bifa kanaatiin p of x p ni kapitaalii ta'uu qaba jechuudha. Kooma q of x jedhee q of x jedhee barreessee jira jechuudha asirratti. Bifa kanaatiin jechuudha asirra. Kanaaf kun jalqaba open propositionii maal akka ta'e nutti agarsiisuu barbaadeeti jechuudha. Here are some open proposition. Fakkeenya x is the day before Sunday. As keessatti kun open propositioniidha. Maaliif x'n maal akka ta'e hin beeknu jechuudha. X'n fakkeenyaa fi Tuesday yoo jedhe Tuesday is the day before Sunday yoo jedhe false ta'a jechuudha. After Sunday fiduu qaba. Fakkeenyaaf asirratti deebiin deebise ni jira. B asirra fakkeenya dhufe Monday is the day before Sunday. Kanaaf kun false jechuudha. Gara maaliitti jijjiirrachuudha? Gara truth value kan qabu gara variable kana bakka buusne jechuudha. Gara propositioniitti jijjiirreerra jechuudha. Kanaaf kun open propositionii jedhama jechuudha. Kanneen akka ittiin uumaman jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa d yoo fudhanne x plus 4 is equal to minus 9 jedha. Asirratti dhufe x plus 4 is equal to minus 9 kan jedhu x plus 4 is equal to minus 9 kan jedhu maaliin bakka buuse? Minus 13 bakka buuse. Minus 13 yommuu bakka buusu maal ta'e? Asirratti minus 13 gaafa bakka buuse jedhu true ta'e jechuudha. Is equal to 9 waan jedhu minus 9 waan jedhuu fi true dha jechuudha inni kuni. Kanaaf truth value godhate jechuudha. Kan biraan gara akkamittiin
kana jijjiiruu dandeenya kan jiru. Fakkeenyaaf amma asirratti -13 bakka buusee +4 godhee -19 godhe. Karaan kan biraan ittiin jijjiiruu dandeenyu hin jira jechuudha. Kana malee karaan biraan ittiin jijjiiruu dandeenyu hin jira. As keessatti quantifiers kan jennu isa kana agarsiisa jechuudha. Akkaataan nuyi itti jijjiirru sun immoo quantification jedhama. Haalli nuyi ittiin jijjiirru suni quantification jedhama. Karaan nuyi itti jijjiirru tokkoffaan variabilii sana akkuma amma asirra jiru bakka buusne gara maalitti gara propositionii jijjiirre. Wayimmoo lammaffaa irratti by quantification seera quantification kan jiru kanaatiin fayyadamne gara maalitti jijjiirra gara open gara propositionii jijjiirra jechuudha. Kanaatiif variabilii bakka buusuudhaaf by quantificationidhaan jechuudha karaa nuyi itti jijjiiruu dandeenyu. Kanaaf asirraa definitioniin kun haala gabaabaadhaan kan inni ibsu fakkeenyaaf himni yookiin propositioniin tokko fakkeenyaas keessatti p of x kan jedhu nuu kenname akkasuma q of x kan jedhu yoo nuu kenname propositioniin kuni equivalentii yoom ta'uu danda'u kan jedhudha. Equivalentii ta'uu kan isaan danda'ani truth value wal fakkaataa yoo qabaatan jechuudha. Yommuu p'n true qabaate q'n illee true yoo qabaate, yommuu p'n false qabaate q'n immoo false yoo qabaate qofaadha kan inni equivalentii ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf hima kana akka ittiin erga qabannee booddee gara maalitti nu fida? Gara quantification. Akkamittiin quantifiers kan jedhu kanatti akkaataa itti hubachuu dandeenyu, konseptii isaa akkaataa nuti hubachuu dandeenyutti fida jechuudha. Kanaaf asirraa fakkeenya let p of x jedhee x square minus 1 is equal to 0 yoo jedhe propositioniin akkanaa nuu kenname. Q of x keessatti gasirriin x greater than or equal to 1 dha. P of x kan kuni Q of x jechuudha. Kan Q of x is equal to kan P of x irratti jalqaba kan fudhanne jechuudha. X square minus 1 dha jechuudha. X square minus 1 dha. Ifama akkaataa barreeffama koo mul'atu x square minus 1 dha. Is equal to 0 kan kana jiruu fi truth value isaanii maal fakkaata? Wal fakkaataadha, equivalentiidha. Himni kun yookiin propositioniin p kunii fi q kuni wal fakkaataadha kan jedhu propositioniin isaa akkam kan jedhu nutti agarsiisuudhaaf. Kanaaf asirra dhoofnee universals yookiis kanneen doomeenii seetiin isaa kan keessatti nuuf dhugoomu jira. Universaliin nuu kennamee jira. Universalii kana keessatti jechuudha. U -1 over 2 dha 0 dha hanga tokko kan jiru kana gidduutti himni kun lamaan equivalentiidha kan jedhutu proof goonee ilaallaa jechuudha. Kanaaf asirratti himoonni kun asirraa -1 dhaa fi 0 dha asirraa kan inni fidu yookiis truth value isaa true dha. Asirraa truth value isaa true dha. Asirraallee truth value isaa true dha. Asiis false, asiis false, asiis false, asiis false, asiis true, asiinne true dha fidee jechuudha. Kanaaf kun equivalentii ta'uu isaanii maaliin hubanna? Truth value isaan qabaatanii -1 dhaaf asirraa true dha, asirraallee true dha jechuudha. Kanaaf akka ittiin hubannaa jechuudha. Truth value isaanii maal akka fakkaatu jechuudha. Asirra true kan jiru jira, asirra truth value isaanii equal yoo ta'e propositioniin kun similar yoo ta'e jechuudha. Propositioniin kun maal jechuu dandeenya? Equivalent.
Kanaaf asirraa gara kanatti yommuu dhufnu yuunivarsaaliin nuu kenname tokko yoo jiraate propositioning P of X jedhamu tokko tautologiidha. Yoomi only if P of X is always true for the values of A is element of universal. A element of universal qabaanne A element of universal qabaanne propositioning kun P of X kan jennu kuni true kan inni ta'uu danda'u tautology ta'uu kan inni danda'u value P of X kun yookiis truth value isaa true yommuu ta'u jechuudha. Truth value isaa true yommuu ta'edha. Viidiyoo lammaffaa keessatti haala gaariidhaan barannee jirra. Kanaaf isa ilaaluu dandeessu. Kanaaf truth value isaa true yoo ta'e hundumtuu tautology naan. Tautology akkamittiin define godhe asirratti immoo P of X ni tautology dha. If and only if yoo kana qofaa ta'e jechuudha. Yoo maal qofaa ta'e P of X is always true. P of X ni true yoo ta'e for all values of A is element of universal. Universal nu kenname keessatti jechuudha. N elementii universal ta'e achi keessatti P of A ni yoo maal ta'e tautology ta'uu kan inni danda'u yoo hundumti isaa true ta'e qofaa jechuudha. Kan akka yommuu hubannee darbinu asirraa consider the following proposition with universe are real number kan jedhu kan jira. Propositioning kun akkaataa nu itti quantification itti jijjiirru jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti for if and only if P-dhaan tautology jedhanii dabarre asirra gaafa dhufnu karaan quantification akkamittiin quantification gaafa jennu akkamittiin akka variable bakka buusne sanatti wanta generally bakka buusne dhugoomsuu yookiis wanti kun proposition nuuf kenname kuni truth value isaa tilmaamuu dandeenya kan jedhudha. Waliigala kanaaf fakkeenya asirraa x square is greater than or equal to 0 jedha. Fakkeenya tokkoffaa A isaan irratti jechuudha. Kun yeroo hundumaa dhugaadha. Kanaaf maal jennee barreessuu dandeenya gaafa gara universalitti dhufnu for all x is greater than for all universal setii tokko keessatti nuu kennama jechuudha. Fakkeenyaaf x ni element of x is element of real number jedhee nuu kennee jira asirratti. X is element of real number. X is element of real number x square greater than or equal to 0. Yeroo hundumaa kun immoo dhugaadha jechuudha. Kanaaf akka ittiin hubannaa kana gara quantifiers itti fayyadamnee gaafa barreessinu akkamittiin barreessina kan jedhudha jechuudha. Wanti nu gara boodaatti ilaallu jechuudha. Amma hubachuudhaaf deemaa jirru isa kanaadha. Asirratti example A to C jira. Isaan kana fakkeenyaaf tokkoffaan true dha. Maanni P of X is true for all x is element of the universal. Universal in keenya real number dha jechuudha. Asirraa B irratti P of X is true for some. Hamma ta'eef true dha. X plus 2 into x minus 3 ni is equal to 0 kan inni ta'uu danda'u hamma ta'e qofaaf yookiis value nu argannu qofaaf. Value sunis x is equal to minus 2 dhaafi x is equal to 3 qofaadhaafi kan inni maal ta'uu danda'u kan inni true ta'uu danda'u. Kanaaf for some hamma ta'eefi true dha jechuudha. Garuu hundaaf true ta'uu hin danda'u jechuudha. Tokkoffaan garuu hundaaf true ta'eera jechuudha. A keessatti jechuudha. B keessatti immoo for some x is x element of universal the proposition given is true jechuu barbaanneeti. Sadaffaa irratti P of X is
false. P of x is false for P of x is false for all x is element of the universal. Fakkeenyaaf asirraa kan inni kenneeru Q of x jedha. Q of x square is less than 0. Kun yoomiyyuu dhugaa ta'uu hin danda'u. Universal setting keenya real number haga ta'ee jirutti x square 0 dhaa gadi ta'uu hin danda'u. Negatiivii ta'uu hin danda'u. Lakkoofsi kamiyyuu square yoo goone negatiivii ta'uu waan hin dandeenyeef kun false dha jechuudha. Kanaaf asirraa for all it is what it is false for all x is element of the universal jennee hubanna. Kanaaf kana akkamittiin bifa gabaabaa ta'een akkuma logical connectives fayyadamne sanatti akkamittiin barreessuu dandeenya kan jedhudha. Fakkeenya asirratti kana barreessuudhaaf asirraa fakkeenyi inni nuu kennee jira. Isa kana waliin ilaalla jechuudha. Isa kana garuu utuu duraan ilaalin mallattoon nu itti fayyadamnutu jira. Mallattoon kun inverted A jechuudha. A garagalee jiru yookaan backward E kan fayyadamnu jechuudha. Backward E yookiis inverted A dha. Inverted A maal bakka bu'a? For all kan jedhu bakka bu'a jechuudha. For all yookaan for every kan jedhu for each x is element of the universal kan jedhu bakka bu'a. Existentially dha. Immoo backward immoo existentially dha jechuudha. Existential jechuun kan exist yookiis hamma ta'e for some kan jedhu haga ta'eef kan jenne kan jalqaba irratti itti agarsiisa jechuudha. For at least one tokko achi keessaallee tokkoof kan jedhu qabuutu jedha jechuudha. Kanaaf there exists fi for every yookiis for all kan jedhu kana kan nuti itti fayyadamnu jechuudha. Isaan kana bakka buusnee bifa gabaabaadhaan barreessuudhaaf jechuudha. Kanaaf asirratti fakkeenya nuuf kenname kana ilaalla. Write the following statements using quantifiers kan jedhu jira. Using quantifiers x for each real number x greater than for each real number x greater than 0 x square plus x minus 6 is equal to 0 jedha. Kana akkamittiin quantifiers bakka buusnee barreessuu dandeenya. For each real number jechuun for each x is real number. For each x is real number x greater than what? X greater than 0 x square plus x kana jechuun p of x keenya kan jenne jechuudha jalqaba irratti x square plus x minus 6 is equal to 0 kan jenne jechuudha kan jalqaba irratti jechuudha. Ishama akkaataa barreeffama ta'an jiru. Kanaaf asirratti bifa kanaatiin barreeffame jechuudha. Wanti kun asirratti barreeffame kuni asirratti bifa kanaatiin barreeffame. Quantifiers fayyadamnee gaafa barreessine jechuudha. Kana jijjiiruu akkaataa itti dandeenyu jechuudha. Gara quantifiers ittiin barreessuutti jechuudha. Lammaffaa fakkeenya lammaffaa nuu kenname ilaalame asirratti there is a real number x. There is a real number x greater than 0 such that x square plus 6 minus 6 is equal to 0 kan jedhu akkamittiin barreessuu dandeenya kan jedhudha. Fakkeenyaaf there exists kan jedhu backward e dha jechuudha. Backward e there exists x what x is greater than 0. X 0 dha ol kan ta'e x square plus
x minus 6 wal qixxee 0 kan jedhu kan dhugoomsu yookiis kan quusu jechuudha. Yoo x is greater than 0, x square plus x is minus 6 is equal to 0. X hin jira kan conditionii kana maal godhu satisfy godhu jechuudha. Akkaataan itti barreeffamu kanaadha jechuudha. Fakkeenya kana yeroo irra deddeebitanii ilaaltan haala salphaan isinii gala jechuudha. Fakkeenya kan biraa malee stii tokko waliin hojjenne let kan jedhu kana fakkeenya kana waliin ilaalle let p of x square plus 1 greater than 0. The truth value kana maal ta'a kan jiru fakkeenya for all x jenne p of x in keenya maaliin bakka buuti p of x in keenya kan isinitti bakka buutu x square plus 1 greater than x square plus 1 greater than or equal to 0. Kun yeroo hundumaa dhugaadha waan ta'eef truth value kana maal ta'a jechuudha true ta'a. Kun yeroo hundumaa dhugaa ta'uus akkamittiin beekna? For real number hundumaa fi x square plus 1 yeroo hundumaa 0 dha. Maaliif? Negatiiva waan fiduu hin dandeenyeef. X square yeroo hundumaa positive. 1 gaafatti daame immoo dirqama maal ta'a jechuudha gara positiivaatti adeeme greater than maalii ta'e 0 ta'e. Fakkeenyaaf 0 yoo fudhanne qofa 0 wajjin wal qixa yookiis 0 greater than or equal to 0 waan ta'eef kanaaf akka ittiin hubanna kun akkamittiin quantifiers akka fayyadamnudha. Kan yeroo itti aanu ilaallu relationship between existential and universal quantifiers kan jedhu ta'a. Hanga ammaatti waan hordoftaniif galatooma. Ciao.